biltsiginnaa kana saaxileetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo osoo isaan hin bada jedhanii eeganii fi injifannoo isaa dhoksanii amma Finfinnee seenuun raafama biltsiginnaa inumaayyuu ammeesseetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa yookaan jaalsanyiin hoogganamu eebba jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa raawwatee turuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kana jaalsanyii yookaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa humna leenjisee fi eebbise kana gara magaalaa Finfinnee fi keessumattuu baay'inaan gara lixa shaggaritti bobbaasuun bakkoota aanaa fi magaalota garaagaraa qabatee jiraachuun isaa beekamaadha. Torbanuma kana keessa lixa kaaba shaggaritti waraanni bilisummaa Oromoo fi humni mootummaa lola godhaniin waraanni bilisummaa Oromoo injifachuun aanaalee kana jalatti kanneen argaman gandoota hedduu to'atee turuun isaa beekamaadha. Kanaanis itti gaafatamtootaa fi bulchitoota gandootaa fi aanaalee kanneenii waraanni bilisummaa Oromoo ari'uudhaan gara magaalaa Finfinneetti akka baqatan godheetti jira. Amma immoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa adeemsa isaa kana gara magaalaa Finfinneetti babal'isuun haleellaa garaagaraa humnoota shiftaa mootummaa irratti fudhachuu irratti argama. Kanaanis edda galgala sa'a 7 irratti naannoo 4 kiiloo yookaan beeta mangistii jedhamee beekamutti humna abbaa torbeetiin haleellaa boombii fudhateen eegdota yookaan waardiyoota naannoo sana turan 4 du'aan yoo adabu 5 immoo miidhaa cimaa irraan geessiseetti jira. Kanaan walqabatees muddamsuu amaa keessa kan jiru mootummaan biltsiginnaa Oromoota nagaa naannoo sana jiraatan hidhaa fi reebicha hamaa irraan geessisaa jiraachuun isaa beekameetti jira. Kanumaan walqabatees namoota nagaa shanee qabanne jechuun mana hidhaatti guuraa akka jiruu fi naannoo masaraa mootummaarra namni akka hin deemneef dhorka kaa'ee akka jiru beekameetti jira. Akkasumas hojjettoota mootummaa sabaan Oromoo ta'an tokko isintu shanee magaalaa Finfinnee galche jechuun hidhaaf saaxilaa akka jiran beekameetti jira. Dabalataanis TVlee mootummaa garaagaraa irratti waraanni bilisummaa Oromoo yookaan shanee jedhanii kan isaan waaman magaalaa Finfinnee gale of eeggadhaa jechuun uummata magaalaa Finfinnee akeekkachiisaa akka jiran argaatti jirra. Gocha waraana bilisummaa Oromoo kanaan kan rifate mootummaan biltsiginnaas ibsa sodaa of keessaa qabu arrabaaseen injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kana dhoksee haguuguuf ture. Ta'us garuu miidiyaalee mootummaa biyyattiin of eeggannoo godhaa jechuun kan inni dabarsee iccitiiwwan kana gaddiigeetti jira. Kanaan walqabatees leellistoonni sirna nafxanyaa yookaan sirna Minilik akkamitti osoo hin jirtanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan shanee jechuun kan isaan waaman magaalaa Finfinnee gala jechuun dheekkamsa guddaa mootummaa irratti kaasaniitti jiru. Kanaan walqabatees mootummaan biltsiginnaa namoota afaan Oromoo dubbatanii fi waraqaa eenyummaa naannoo Oromiyaa irraa qaban hedduu gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun isaas beekameetti jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa argate kunis injifannoo boonsaa fi akkaan nama gammachiisudha. Humni waraana bilisummaa Oromoos erga humna mootummaa caalaatti dhufeen booda waraanni bilisummaa Oromoo kan dur ittiin shanee jechaa turanii fi shororkeessaa jedhanii raggaasisan amma nuti obbolaadha galaa jechuun kadhachaa akka jiranis argamaatti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa kan jaalsanyiin hoogganamuu fi magaalaa Finfinnee marsee jiru humni isaa akkaan cimaa dhufuun mootummaatti yaaddoo guddaa uumeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama lixaanis bakkootaa fi magaalota hedduu qabatee kan jiru yoo ta'u, gama lixaatiin mootummaan biltsiginnaa hedduu abdii kutatee kan jiruu fi waraana hedduu achitti bobbaasaa kan jiru ta'uu isaa argaatti jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo gama kibbaatiin jirus mootummaa irratti tarkaanfii ni fudhatu cimsee itti fufuun mootummaan kun abdii kutachuun hojjettoota isaa fi qaama nageenyaa guutummaa poolisii Oromiyaa fi humna addaa dabalachuun gara magaalota birootti baqachaatti jira. Mootummaan biltsiginnaas yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo kan lolaan dadhabe diigumsa gidduutti uumuuf yaaliin ni godhe tokkollee milkaa'ee hin jiru. Akkasumas gocha waraana bilisummaa Oromoo kanaan kan rifatan ganamaaf galgala maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuurraa deebi'aatti hin jirani. Haa ta'uyyuu malee waraanni bilisummaa Oromoos ta'e uummanni Oromoo kanaaf gurra laachaatti hin jiru. Kanumaan walqabatees namoota naannolee garaagaraa irraa dirqiidhaan guuramanii gara raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuun lola Tigraayiif qopheeffamaa turan hedduu deebisuun gara magaalaa Finfinnee qubachiisaa jiraachuun isaas dhaga'amaatti jira. Gama biraatiin naannoo lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irraa intarneetii muruun sochii waraana bilisummaa Oromoo kana ni daangessina jedhanii kan yaadanii turan ta'uu fi didee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa ittumaayyuu jabaachaa dhufuun muddamsuu hamaa isaanitti uumeetti jira. Kanaanis namoota torbanoota muraasa dura naannolee biyyattii garaagaraa irraa dirqamaan walitti guuramanii raayyaa ittisa biyyaatiif galmaa'uun leenjiilee guyyoota muraasaa fudhatan walitti qabuun waraana bilisummaa Oromootti geessuun lolchiisaa akka jirus garuu milkaa'aa akka hin jirre immoo beekamaatti jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa mooraa leenjii isaa gama lixaa, gama kibbaa fi gama giddugala Oromiyaa jiru hundaa babal'isee qeerroo fi qarree Oromiyaatiif waamicha gochaa jira. Uummanni Oromoos yeroo ammaan kana gama hundaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee qabsoo bilisummaa Oromoo akka saffisiisu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha godheefii jira. Gama biraatiin lolli Tigraayitti cimuun waraanni mootummaan yeroo gabaabaa gidduutti leenjise hedduun dhumaa akka jiranii fi kasaaraa guddaan mootummaa bilisiginnaa irra gahaa jiraachuun isaas beekameetti jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo taatilee kutaalee Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti hojjechaa jiru yeroo ammaa kana keessumaaniyyuu jaalatamummaa guddaa fudhachaa jiraachuu isaa uummanni keenya ragaa ba'aafis jira. Haa ta'u akkuma beekamu kutaalee Oromiyaa kutaalee jiddu galeessaa fi akkuma Arsii Bahaatii fi Arsii Lixaa keessatti tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru yeroo ammaa kana uummanni keenya gammachuu guddaan kan itti dhagamaa jiruu fi waraana adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatii gargaarsa guddaan kan godhamaa jirus yoo ta'u haaluma kanaan uummanni keenya kan biyyaa fi kan biyya alaa harka wal qabatanii waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo cinaa dhaabbachuu qabnu amma jechuun tokkummaan ka'aa jiraachuu isaanii ibsani. Godina Harargee Lixaatii fi akkuma kanaan Arsii Bahaa keessatti yeroo ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaa irraa tarkaanfii warroota bilisiginnaa kutaalee Oromiyaa keessatti keessumaanuyyuu Arsii fi Harargee keessatti uummata keenya weerarsaa jiraniif kaabinee fi kaadiree irratti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jiraachuu isaanii himanii jirani. Godina Arsii Bahaa aanaa Onqooloo Waabee keessatti guyyaa kaleessaa waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu isaatti himame. Tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo fudhate keessumaaniyyuu warroota kaadiree fi kaabinee ummata keenya minaan isaa hamachaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuun yookiin ammoo isin shanee hojii walitti hidhatan qabdan jechuun namoota dhuunfaa irratti tarkaanfii fudhachuuf isaan dhaqani waraanni adda bilisummaa Oromoo erga isaan tarkaanfii namoota kanneen irratti fudhatanii keessumaaniyyuu nama lama fuudhanii karaa hidhaattiin deemaa jiran waraanni adda bilisummaa Oromoo namoota kanneen harkaa buusuun keessumaaniyyuu horroota poolisii fi kaadiree fi kaabinee isaanii irratti waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu isaaniitu dhagama. Akka waraanni adda bilisummaa Oromoo Arsii keessa socho'u jedhutti keessumaaniyyuu namoota kaadiree fi kaabinee uummata keenya weerarsuu kana booda tarkaanfii barbaachisu hunda irratti fudhannaa uummata keenya cinaa dhaabbachuuf nuti qophiidha jedha abbaan torbee godina Arsii keessa socho'u. Arsii keessa socho'u keessumaaniyyuu dubbachaa jirutti namoonni ammaa kana uummata keenya kana dura weerarsaa turan qeerroo fi qarree keenya julumaadhaan naannoo Amaaraatiif lolaa naannoo Amaaraatiif ergaa turan amma booda isiniif milkaa'u jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoo zoonii Arsii Bahaa keessa socho'u dubbatees jira. Akka waraanni adda bilisummaa Oromoo keessumaan zoonii Bahaa Arsii keessa socho'aa jirutti waraanni adda bilisummaa Oromoo kana booda uummata Oromootiif gaachan uummata Oromootiif abdiidha rakkoo uummata Oromoo tokkollee dabarsee kennuuf hin barbaadu qeerroo fi qarree keenya kana booda haa ga'u naannoo Amaaraatti deemee dhumuun kana booda hin barbaachisu jechuun keessumaaniyyuu waraanni adda bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa keessa socho'u dubbataatis jiran haa ta'u uummanni keenya hawaasni kana durasi sodaa kaabiree fi kaadiree irraa kan ka'ee uummata keenya qeerroo fi qarree keenya dabarsee kennaa jiru amma booda nuti isin kenninu jechuun waraana adda bilisummaa Oromootiif qeerroo fi qarreen keenya waraana adda bilisummaa Oromoo faana hidhachuu qabda waan barbaachisu hunda guunnee fi qeerroo fi qarree keenya hin hidhachiifne jechuun uummanni Oromoo keessumaan Arsii Bahaa keessa jiran kaka'umsa guddaa fi yookiin hamilee guddaan waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbachaa jirantu himamaa jira. Dhaggeeffattoota fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teknooloojii sagantaan keenya guyyaadhaa kana fakkaata sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti oolaa bulaa deebanaa isiniin jenna.